السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرتفتوتا في داوتوتا كينيا جرى جرتو المان ورموك قاليوان كان قولات الدنيا مرة خيسة تركم تنبكو ما جرتنت نجيا بسلام النخوخن أن الرابور كيك اللي نسرم بردسي اسم برا حاجة ويسنين جتشا الرجع جالان دبي سنيف رفيجرة الحمد لله رب العالمين اسنين لين دعاء دان نبرد أبتشو خيسانيف باية تك أن الرأي نسنجلتهم بدا ناقلتهم بجنا بجراتني ulfada naaf jiraadhaan isininjaa salaamtaan agafada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جبت هردوف تجرات تكون الحمد لله رب العالمين أرنتنا وان هاريك أبني شيء أفني جرا وني هاريني الحمد لله فيا دملي وني برالين هنجرتو فيا وني جالو هنجرتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تابع هردوف تجراتن أرنتنا كم بكم والحمد لله جعل لين كلنا فيا جرا أنا بريت ترجم هنا الحمد لله دعائي تسني في قرتي نمني يا داول برا دابتو هم دينو نبرا دابتن نوف قلتهم هذا أكما وسينو جت قلتهم هرابلا نوف جراد دادا فيا قوتو ربي سنة فاخن نسين اللي را دعائي تسنيس دليل جرتي لفنبونة لفير ربوته إسنين جتشو مربادا قمنو مانو أما اللي رديبه ربي مبودت قلتهم قلني سنيف ملا الحمد لله رب العالمين ربين تخلي سنكيسا سندبر سيكون ويا ران خلاص جايني جرا أكمل بليتين دياو جتتي فيا نمني أركان كبو ربي كبايته فيديو إسين نعقد هاسو يتتكان الرأي يجمعني دفع بودا يجمع مركز عرفه هنا من دفع بودا تكشوا اللي سسنة للالة شرتين لاركه رجعنا أكمل إسين جتة فيا ربي كبا رجعنا ilmi namaa waan fedhe si kaayuu danda'a waan fedhe sitti yaaduu danda'a waan fedhe si kattatuu danda'a garuu ammoo rabbiin yoo wajjiin hin jiraatin waan akkasi godhuu hin danda'u tarabbii caala alhamdulillahi rabbil aalamiin ergaan keessan tokkollee nagee jira eegumaan dhufe kana waa hedduudhaan keessa deddeemee lallaalu jira siirii ni kun hin taatu jettanii dhugaa keessanii haraami siirii ni kun hin taatu akkuma isinuu jettan sanitti markazatti na deebisanii gaa an sandura waan ta'e takkallee waan hin beeku hin qabu amma eegaan dhufe waan hin harkarraa inni isin hinjaa sanis wanni hundinuu akka isaan yaadan hin taanee fi takkalleenu alhamdulillahi rabbil aalamiin irra deebi'eeti rabbiif galannee haa ga'u ilmi namaa waan fedhe si yaada akka fedhe si yaada akka inni yaade san garuu ammoo rabbiin hidda jalaa jira akkasitti hidda jalaa jiree jira wanni takka wanni tahaa hin jirtu wanni amma booda ta'amman dura hin dhufinis ta'amma booda dhuftus hin jirtu insha Allah izni rabbii diini kanaafu isinilleen hin yaaddaynaadha galatoomaadha baganaaf jiraattanii kan na komatus kan na qeequus kan na jaalatus ani garuu hunda keessanuu dhugumaan onni irraa isin jaaladha isinin jaaladha dhugumaan isin jaaladha baganaas qeexan baganaas kabajjan baganaas jaalattan baganaas komattan namni komiin hin dhufneef namni qeeyni hin dhufneef ifuu beekuu hin danda'u ifuu jijjiiruus hin danda'u if baruus hin danda'u if guddisuus hin danda'u yoo waan hanga kana hin qabaanne jechuudha. Egaa gartee arraan tana isiin waan fedhe gooteef isii wajji godhus waan fedhe godheef ilmi namaa akka gartee dhukkubsateetti nafu fayyaa yoo rabbii biraa dhufte malee ilmi namaa waan si godhu hin qabu fayyee kunoo alhamdulillah rabbil aalamiin fayyaa mush wayyaa fayyee caalaanii fayyee arraan tana caalaa waan ati gootu silaalaatis kenneef. Numa fayya ammas wanni nuti hin baratin hin jirtu waan ati nu gootu guutuu barannee jiran qaama godhannee jiru waan kee waan hundaafuu qophiidhaan nuti qophooyinee si eeggan akka feete kara feeteen kootu. Gaarii alhamdulillahi baga nagaan nuuf deebite. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillahi maali ilmi namaa tokko hamma jiraatu tokko fayyaatu dursa waa hundaa'u alhamdulillahi baga nuuf jiraatte garuu ammoo wanni goggodhanii fi tun hundinuu alhamdulillahi nuti nu fayyee jira mishii caalaan nu fayyuu barbaanna. Jarrinis hangaan ani xiqqishoo naqee kana naasuu tahee gammachuu tahee waan takka ta'e isaan gartee haasawaa afaanii babachiistu jiran sa'a humaa jechuun miti rakkoon qabu arra gammachuu keessa inumaatu anaatu isiniif haasawaa hordoftoota kiyyaan baanaa beekadha anaatu isiniif haasawaa isaan irraa ollaalinaadha gamanumaa waan takka tamagotti isinirraa irraanfannee jira maali yoo kayyattan taate dhimma ramziiti. Ramziinoo eessa booda'anii eessa jiraa jechuun keessanii noolamu ni jira. Walumaan ramzii kaleessa galgala baasanii achii fidanii garuu viidiyoo isinii waraabini maleedha.
akkuma guyyaa duraatu jenne guyyaa markaza irraa dura nuti deebinee mana deebinee osoonii fi rakkinni caalaa kalammadaa irra hin gahin ramziin dawaa sheekni biti jeeni gartee barreessetti kan bituudhaaf akka inni jette alatti akka waan isa qunnamaniiti tikishoo inninis nannajisanii turan deebiiniitiin egaa caalaa akka godhan egaa akkuma isin quba qabdan sanii eegas booda gurbaan liqii sirrii hin jiru waan isiin jetteen fedhii isii guutuu irratti xiyyeeffachuu irratti achi fuulleeffate jaalateeti miti akkuma isinuu jettan wanni jiraanuma jirti. Waan inni bilaashatti sin foolatu barnaan titti tana inni caalaan arraan tana guyyaa keessa waan arra ta'e mitati bultii keessa baatee si feekamee adda ba'uun kun gochi kanaa godhamuun kun waan haarii hamti waan kimiyyaa irra deddeebi'aa olti hanga arraan tana namni Ramzii waadaa hanga na hiixuu galtee beekadhu. Amma waadaa telefoonatti bilbiltee waadaa na hiixuu galte inni kun hanga arra dammaqee yoo kimiyyaadhaaf bultiin ta'e faca'uu irraa qabaate hanga arraan tana maa olti sin deebisanii guyyaa takkaafu. Intala kana irrattis deebisaa bultii jabeeffadhu bultii jireenya isaa haati jiraatu dhiisaa jaabar jireenya kee haa jiraatu kajuu ta'uu taate asirratti yoo dhugaa dubbanne osoon fi gartee rakkinni kun isa biraa sin geeyiniisi siif inni nu wali muufachaa turtan maalirra wali muufachaa turtan yoo keetu taate isaan kun jaarsaa jaartiidha haadha ilmaan isaatiiti ati hamtuu siin hin dubbatin jidduu bahii waan siin jiru inni duraanis yaada kannaa ture yaanni inni kannaa tures gaa isii jallina isii kana dhugaadha. Garuu isin nama khairii dalaganii fi mitire. Isin nama jallina irraa diriiriyoo janiin diriiree gartee karaa rabbiin fadhusan deebi'uu miti. Inni garuu dirqama waan isarra jiru gee maaliif yoo taate anaaf inni kun sodaadha. Ijoollee isaatiif eessumaan ta'a. Dhimmi ijoollee xiyyaa kun ijoollee xiyya rakkoo sanirra seenuun jaartiin isaa tun kaatee naa wajjin rakkoo san seetii rakkoon tun mana isaatis waan hin hanqanneef jecha waan kaneef dura dubbatee beekadha.